Hayyee jirtu akkam nagaa keessanii hordoftoonni bakka jirtan sinaa qaqqabatu siniin jedha. Dhugaa waaqaa nagaa sirriitti baadhataa isin bira ga'uun abdii isinirraa qaba. Hundumattuu walumaa galatti har'a jecha ijoo tokkoon isin jedhu dhugaa waaqaa. Dhiirri zamanaa kun akkam inni jechuu dandeechanii garuu akka tasaa ta'e maaltu akka nama dogongorsiisullee gaa dogongorri hin jiraa miti. Dogongora guddaa dalagee hin jiran akka xiyyaatitti dhugaa waaqaa maaliif isheen akka takka beekanii bultii kana keessatti walitti bu'iinsa akkuma jirutti ta'ee garuu immoo haala itti walii hubannoo dhabuu irraa kan ka'e jechaadha. Dhiiwwan tokko tokko irratti haala itti walii galuu dhabuu tokkotu jira asii gale. So walumaa galatti maalidha haala hurjii wajjin ture jechaadha. San duralleen hagana mara nageenyi keenya nageenya bal'aa walirraa hin qabnu nageenya gaarii walirraa hin qabnu ture. Wantoota tokko tokko irratti walii galuu dhabuu irraa kan ka'e jechaadha. Haala ittiin jarjarrii wayiitiin maatii bira dhayitee maatiis akkamitti taataa jedhanii jechaadha. Isaanis haala ittiin jallalan tokkotu jira waan ta'eef jechaadha. Salmaa asitti illee garuu anis immootu ishiin guyyaa sadii torbee fa'aa taateet maatii bira eegaa turte jechaadha. Walumaa galatti hordoftoota koo maal seetanii namoonni tokko tokko akka malee jarjaraa baay'isuu ni jarjaru waan ta'eef urjiidhaan akkanatti walitti nu naqan dhugaa waaqa hedduu walitti nu naqanii kana jechuun maalidha? Anaaf ishee gawwallollee torbee akkas ta'ee jira. Torbee ta'ee jira. Ishiin manatti galtee hin beektu garuu mana laalladhaa jettee kan na fakkaate akkamitti akka dhuftes hin beekani. Ollaan akka waan bilbilee fi kunoo yeroo sana haala kanatti jira. Beekootu laalii keessummaan mana jira jedhaniini haala saniin isiinis dhugaa waaqaa kaattee dhuftee bakka miskiina baay'ee miskiina. Innaa kaattee dhuftu bakka waan addaa ta'e bakka otoo keessatti wanta sana agartee jirtanii garuu sun dogongora kiyyaan akka kiyyaatitti mee amma isin qotattoon afaan ta'a kaameraamaanii kun waan illee obsee maatii ishii dhiyootu baratee gara maatii ishiitti galtee har'a maatiin immoo waan naan jedhu waan jiru wajjumaan laallaa sapiraayisii taa'atee waan biraa taatee hundumattuu ani dabbareetuma itti seenaa dhee yaada gaa hundumattuu rabbi onnee na haa kennu rabbi na haa jajjabeessu hundumattuu hamma dhumaatti maal akka ta'e maaltu akka jiru wajjumaan laallaa. Duduk apa isinya je. Apa tu yang kita jerat tu, negara pun bayar. Tahun sebar baru akan sarut te, mali untuk turun si itu kan jeru. Anaknya tetap mungkin kan jeru. Jadi akan tinggi dini perlu orangnya kanan dia ni, kalau orangnya bawa kana, mali si itu kisah itu kan akan tu. Amma awri aku okeenya haa ta'u yoo wayyo jechuun hongoras qabaatee qabaachuu baay'ee gammachaadha. Hundumattuu yoo ishiin egaa waddantee jechaadha torbee taatee itti jirti. Garuu kana jidduu kana keessatti immoo waa hedduutu uumamee jira. Akkasumas jechaadha namoonni haala sanii. Nu amma haala kanaan baay'ee isin yaadne ture. Garee faaniin akkanaan dhaga'uu hin barbaanne maadhaa fi dhaga'uu hin barbaanne hin jeeqamne akka isaa adaamaa seeneen booda. Wanta baay'ee dhagee maal sinjii keessa wanta akkanaa hin yaadne. Amma hin jiran isaan jiranii akka isaan immoo kaameeraa kaameeraa jechuun akka ragaatti jira. Kaameeraa akka ragaatti hundumatu wajjin ta'e sun maaltu jira seera. Yoo seerri jechaadha maazirii ta'u waan asoo wayii ama. Innis inni akka nama guddaa tokkotti ati warra urjii kana kan kabajee dhuftee warra keenya kana kan kabajee dhuftee garuu baay'een gadhee ture yeroo seenaa ta'uu inni jiru haalallaan. Dogongorri jiraachuu danda'a. Dogongora kana immoo kan jechaadha namni wal mari'atee wanti walumaan sirreessuu danda'a malee ana akka biyyaatti wantiin dogongora illee akkasitti jedhullee wanti dhugaa waaqaa baay'ee siin qabu garuu maalidha dogongoruu garuu nan danda'a beekta dogongoruu hin qabuu danda'a. Garuu isin
Mee maal isin jettee oomishin isin jiru isin bira jiru maal wanti jedhani. Kanaaf nuti jechaadha. Garuu kana duralleen immoo maatiriilee haala isaan ittiin walitti nu fidanii Walushirra tokko hin jira gaafa duraa baay'ee ishumatu balleesse maaliif balleessaa ishiileen mootu ookitti namanii akkasumatti laata itti fayyadamuun ishee keessa ta'e jedhan. Kanaaf ani immoo biyyaatitti bakka waa doongureeraa yookaan immoo doonguruu dhabuus danda'a waan ta'eef jechaadha. Meetiin maal siin jettanii wanti jiru maal jedhama. Walumaa galatti. Tola anis tasgabbaanii wal dhaggeeffachuuf sirriidha. Anis baay'ee naarii dhugaas hin jedhu. Maayidhaa fi sanumaan bilbiluutiin ture. Akkuma sibiilli jiru maayidhaa nama bultii dhaabbatis ta'e miilli mirgaa walitti bu'aa miti. Kanaafuu egaa namni tokko immoo bultii dhaabbateen booda maayidhaaf wanta hunda sanuu manatti fixatee dhufuu qaba. Maayidhaaf warri imaanadhaan si kenneen warri mucoo sana imaanadhaan si kenneen booda Sila maalan godhe nama naannoo maalan godhe mee? tokkoffaa sirratti illee balleessan jira. Sirratti illee balleessan jira. Maayidhaa balleessan ishee yoo ta'e achumatti wanta hundaa finish dibootee yookiin xumurtee dhufuu qabdi. Maayidhaa fi wanta mana ishii jiru san wanta mana ishii keessa jiru gola ishii san keessa jiru san ishii san alatti baasuun qabdu. Asirratti maaltu ilaala warra qofa mittan ilaalu. Urjii mana dhuftee torban taatee itti garufte kun ta'uun qabu kunkuma maayidhaa warri ilaalaa jechuun ollaan ilaala. Ollaan ilaalaa jechuun manni naannoo. Kun immoo tokkoffaa rakkoo hin jiru. Isin amma maal gochuu qabda si fakkaatee akka kiyyatti isin namoota kaaniidhaaf barumsa ta'uu qabdu. Ijoollummaan kun akka kana wal fuudhaan kana waliin jiraatan jedhanii dhaloonni isin duuba jiru kunis immoo isinirraa barumsa fudhachuu qaba malee ani isinirraa kunkuma yeroo san kana hunda hin eegne. Balleechaan ishii kan maadhaaf wanta hunda jiru san achumatti feesdi gootee dhufuu qabdi. Inni lammaffaan immoo maal jettee balleechaan kee yoo ishiin galtu kan lakkisuu hin qabdu. Lammaffaa immoo dubartii kunuunsa barbaada. Hin beeku. Maadhaaf abbaan kee akka haadha kee kunuunsanitti barumsa isaanirraa qabu fudhachuu qabda. Kunuunsa qabaateen booda ati maayidhaa wanti kun wanti buunneef mana koo keessatti wanti buute maayidhaa wanti buune maayidhaa kan jettee ati ofirratti ilaaluu qabdu jechuudha. Ati amma fakkeenyaaf osoo wanta sana buuttee hojiin kanatti haaruu dhabuu dandeessi. Balleessaa keessaan maayidhaa anis dhiiraa ati dhiiraan ture duraan dursa dubartii bakka wanti tokko ilaallan baay'ee hin qabne. Kun maayidhaa uumama. Suurri nu bakkanatti maal gochuu qaba fakkaata. Wanta hundaa ilaalee mana ofiisaan boonsachuu qaba jechuudha. Balleessaa keessaan an baay'inaan tokkoffaa deemee immoo maazarii fa'aa biratti bira ga'e. Maazarii sana gadi akka hin ta'e bira dhufee akka itti gorseen ture. Jarjartee deemtee bara nama akkuma qabu san macha dalaal. Ofuma siitu karaa san illee jenne laata itti maazarii fa'aa bira deemte. Eebiin jedhee yeroo gari. Garuu sila wanta achumatti xumuruu dandeenyu qabu beekta. Garuu sa'aatillee waa hedduun ta'ee mee hundumattuu jechaadha. Maazarii fa'aa illee harfanii baxxaanii dhiifaman jedhaan isaanii wanti jiru yoo isheen illee jaattee dhuftee jechaadha. Osoo asumatti walumaan bakka sapiraayis jennee haala sanaan bakka dhiifama waliif goonee osoo gara mana keenya ofirraa gallee asumatti manuma keenyatti osoo wal sirreeffannee kanan jedhudha yoo ta'an walumaa galatti jechaadha. Maal fakkaata asirratti dhaqee waamtamuu kan maazarii ta'a. Sirriidhaanis yeroo san dhufee yaamurraa gaaddisii garatti keenyee mari'annaa kan siyyee kanaaf. Kanaafuu amma na yaamame waameti wanta jiru addaan akkam yeroo ta'e naguma akkam gaarii meeqaa akkanaa miti jarjariin haa ta'u akka taane qabna mootu akkatti immoo itti sirreeffannuu jira maal goona ree kun dirqama bakka egaa wal loluu qabna jedhan namni dirqamaan lola keessa galaa jiru taate maal jechaadha maal dhaabe bultiin kun waan qabdiin garuu wal hubannoo dhabuun jechaadha waa hedduu rubuttaa jirtuu bareedduu beeksisaa jirti illee irraa kaanii dhugaa waaqa akka jijjaatitti balleessaraati balleessaa immoo urjiin illee jechaadha agartanii jirtanii dheengada simmuutu akkasiin taateef wanti nu fiddanii jechaadha kana ta'uu qabuu jettanii waan wajjin jiru rakkoo jira jechaadha.
Kanaaf waan waliin dabalatanii jira jechuudha. Kana dura jechuudha. Har'as immoo kun otoo olteen buliin ollaan isaa arganii bilbilee jechuudha. Wantoota ta'u dongora tokko jira waan ta'eef jechuudha. Isaanis hundumattuu mee isin maal digranii maal ta'in jettanii agarraa maafan turee jettanii. Afaachuun kutaan maali mako? Maali itti miidhe malee itti hin jenne wanni kun. Seengaa daamna sun gorse. Gara meeqa? Dambiitti sun gorse. Irraa jala gore sun gorse isin araarse. Amma immoo maal jechaadha har'a atuutti sila sumatu balleechaa qababu. Yoon akka namaa laalu akka namaan dhugu. Sin jaaladha ilma guyyaarratti jaaladha. Maal jechuu keessa har'a latti hooma baddalte malee mucayyoon tokko har'a akkanatti har'a urjiin nama baddalame malee akkanatti waan kana mara dhageenyee buuti ishiin hundumaa gooftaa hin dhageechi maalirraa har'aati. Mucayyoon tun har'a lammata deebitee intalli garaa baanaa dhumuun ishee maal jechuu ishee jedhame har'a kanaa buti maali muka jee maali ilma koo maala kanaa buti jechi akkanaa buti maali inni Sila maal rakkoo biraa jira qoy maal rakkoon jiru. maali lakki maa rakkoo Amma balleessaa kan qabu isa balleessaa qabaa jettee isinitti himachuu dandeetti. galgala ganama cikichitiidha ati intalli garaa baanaa kanis galgala ganama Eessa manatti moo? manatti cikichitiidha galgala ganama Lakki isiniyyuu jechaadha akkamitti mee amma agarraa jechaadha. Torban tokko muluu guyyaa lama muluu yeroo callittee bultuu kun hojiilee naan bilbilee garuu jidduu ani kanan dhufee dhiibama turuun jechuun barbaadetti irraa mee kan maal ta'e fakkaatame dhimma kanarratti jechaadha. Sirriidha. Ammallee Yookaan immoo osoo dhuftee urjii illee asirratti jechaadha rakkoo jiru. Hojiin haa ta'u irrattu manatu balbala irraa amma fuudhee dhufe tokkoffaa wanna baay'ee isa gorse. Anammoo dhumni yaamin dura wanna baay'ee isa gorse wanta akkanaan ta'u namni tokko egaa bultii uummateen booda egaa bultii dhaabbateen booda isaa fuula isaa kana kara maatiitti fiduun qabu. Achumatti fiduu qabaa jedheen rakkoo isaatii himeen jira. Wantoonni lama akkuma beekamutti kanaafuu ishii yaamnee tokkoffaa inni wannoo isaatti marii jedhamuti. Sababii isaa akkana jedhee akka kennatti hin ta'utti akka bilbilatanii hin ta'utti yeroo lama dhufee miti mana kana. Kanaafuu ishiin immoo ishii yaamnee maal akka ta'e rakkinni ishee maal akka ta'e rakkinni isaa maal akka ta'e isaan jidduu keessa rakkoo maal akka qabaatu nutti amansiisa. Jara lachuu hubachuu qabna. Ani garuu wanti kun waan sanatti fakkaatu abris maal ta'e seete kuumattuuni ani hin beeku bakka garaan biyyillee na sodaachaa jira hundumaa mee haa ta'u bakka ishee waame mee hundumattuu anis dongoruu hin danda'a waan ta'eef garuu isheen dhagaan jirtu na fakkaatan garuu aaruuf dandeechi. Naatti ilaalamma isheen waanuma mara taqayyamtu beekta. Namni akkana namni garaa baanaa irra waanuma xiqqishuutu sata. Ani nan gaddati gorfadhe ilma koo. Lakki yaa ijoollee akkanan ta'inaadha wanna ollaatiif hin dhagayina ollaan isin hin dhagayini maaliif saaxila baatanii jedhee kan isin gorsee miti. Isin har'a immoo deebitanii toodu torban hin guute yoom torban guute wanna kana kan natti deebitan amma mucayyoo sila ilma koo ofirraa hin ari'abu akkaman godhuu danda'a intala garaa baanaa hojiin natti dhufte maal godhuu hin danda'a akkam godhuu hin danda'a. Maaliif akkana taatan? Mee hundumattuu Gonfatanii bultanii sirriidha. warra maalaan isin jedhe har'a abbaan saalee godhee tanan abbaa isaanii erbee gogaa afannee firaashitti gahan har'a dabarree algaatti dabarre beekta har'a abbaa algaa ta'a nu har'a laal waa mara hojjennee argannee ijoollee kana tamaarsifannee argannee hoo'ee olii deemna beekta malfii adii jalaa deebisnee ol jala ejjennu har'a olii hoo jennee olii dhageenyeetu waa mara an amma ka'e gahuu danda'e. Isin immoo har'a takka kanaa oduun buusin har'a. mee koo ayyaatee ammatti kana bee bakka bira darbaa ta'u. Jechi kun tolaadha. Nama tola wanni kun nama galcha. Lammata har'a bicha ishiin amma qaalii ishiin dubbattu nan dhagaa. Amma mee Lammata aarutti ishiillee mee aduftu dhufiitii aduftu. Wanni jiru. Amma ishiin waan takka kanarra dubbattee akka isin araarsinee sin ogulee gaggabni hin jira. Har'a isin araarsinee galchina. Addaan galchan salli buqqeessitee kana kana dhufnaa addaan galchan jechuudha. Maal wal gorsattan? Amma mee waa hundaaf akkas jedhin allee isin lakkuma garaa hundaaf waan deemiti yaamame Hin ta'u. yaamiti dhufa. mee waami kootu bakka Mee deemtu waan isin jettee. Mucaa urjii kottu mee. Eshi amma dhuguma yeroo sana nuti. Aha, cirraashii as dhuftee immoo ta'e jala asooftati immoo naasofsiiftanii ara.
Maaltu bade maal jedhe? Maaltu bade balleessa kan beektanii dubartiin irratti jaalladha. Ara na fuuldura Rasa dhuguma? Dhugumaayi ataraa koo seeraan naaf dubbata osoo seeraan Ati agartee? Ijaan agartee? Viidiyoon agarre seeraan agarre. Sira akkamitti kana jedha? Maal jechuudha? Dhuguma bara. Ara din jettee qaayaa jira malee. Mammaara na hin maal jedhu? Mana